Sahaabonni lubbuu foriin qabsaa'anii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini bismillah eegallaha rahiim yaa rahmaanii الحمد لله غنكتي قلني الصلاة والسلام على نبي زيني آلي في صحابها تابعهن داني والرنجل دمن إلى يوم الدين الرهاجراته نقى يا رحمني أبشرني أقرها نتيس نسر ديني بكا قنمتي ديبس رحماني نقلت مله هنشتو دقاني أما بعد جتون تنيا تركان فيني أبشر قلمان قنيا نتيس قبصو ساني ندلوني خوني أبشر قلمان قنيا نتيس خايو ساني فدي ربيتيني السلام عليكم يا بولا إسلاما أكم فيا جرتو خانقما ناقما ولتي ديبيني دفني غنو أما ورّا برخنا خنبرا هندما نوها قدو ربين يا بولا مسلما نما هدو رمني خاين جر أما guyyaano gaagee namuunu madeema jiruu hanga kanaaf maaliif wal jibbamaa qabeenyaa fi fayyaan sindagiyyaa namaa dinqee jabeeffadhu galgalaa ganamaa waan barbaadde hundaa saaqa isaa harkamaa osoo harkaa qabnu deebochuun maalumaa akkuma kaleeysaa sagaleen gungumaa rakkoon harkaa qabnus wayii takkaa lamaa deemi meenu faana nu jalaa nafini abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini rabbiitu nu uume dandeeytii isaatiin akkan nu lakkifne badhaafamne nuti badhaasni sammaalihi naafimi mee'ati islaamummaa tahuu maa dagattaati isii eeguuf teenya biyya duniyaati osoo lubbuun jirru sakkamittu qabti gurraanni dhageenya qur'aana rabbiiti akka tahaa jiru biyyuma tanatti qalbiin nu gubatte gurraan dhageenyaani abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini boo ajaa'ibumaa dubbiin teenya tuni gurraanni dhageenyaa ni gartii ijjiini nabiyyi arrabsuu dhageenya gurraani saba qoo'imataa rabbi beeqasanii nabiyyi arrabsee afaan nu beeynuuni waa xiqqoo sossoonee irraa callifnaani osoo nun fayyini yaaboo madaan suni amma isan gubbaa madaa dabalanii nuti callifnaani sodaa nu seeyanii sissikaa goobanaa jaanii hayyoonni garaa muratinaa muslima isini bakka ganamatti nu deebisa inni hojiitti jijjiirraa quraana rahmaanii barbulchinsi gaariin isa yaa ikhwaani kanama hin miine guyyaa fi halkanii jaalattuu jibbituus dhufti nasriin diinii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni sahaabonni lubbuu foriin qabsaa'anii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini kudha afurii fi 43 waggaan keenya kuni qur'aanni ciramuhu dhageenye gurraani bakka takkaa miti nu deddeebinaani biyya amantiidhaan beekamtu isinii kaysaafuu harargeheen nuti biyya diini
abbaa keen dagatiin bar imaama sanii Ahmad Ibraahimii hogganaa duraanii ilmoo maqaa abbaa nyaatumaaf tahuuni maaliif callifnaa qur'aana tuqanii aanaa miidhagatti kunoo cicciranii qur'aana rabbiitii sagaraa naqanii hojjataa mootummaa tahuunsaa mirkanii du'uma sodaadhaaf callifne hundaanii sodaan lubbuus kortaa hin gootu ja'anii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. Yaa quraana rabbii seera kabajamaa osoo nuti jirru mudatte qaamaa kombolchattis godhan kunoo akkasuma sagaraa naqatee quraan kabajamaa yooniif dhageeyfatee beekii gariin namaa isaan irraa wayyaa jaanii hanjamaa biitii seeraan bultii jaanii hanjamaa isaa turra caalaa seera ilma namaa hidhaa fi ajjechaa sodaanne islaamaa if duuban deebinuu beekii waa xiqquma jiraannu nasriidhaa duunus shahiidummaa kagodhu hanjamaa dhagayii gurraanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini. yaa dawaa qalbiidhaa yaa qur'aana rabbii sirraahi arkannee nu wallaansa qalbii siin nu bilisoomsee nu barsiise rabbii arrasi ciramee an haa badu dubbii akkana arkurraa du'uu yaa ahbaabii dhiira haa ummatu tadhumtu diin rabbii waan biraa dhabnuusi mee kadhadhu rabbii jiruudhaan salphannee Allah nu dhaqqabii haqiiqaa imaanaa qalbiidhaan nuuf qabii kufriin nu tuffatte nu iftuffannaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. duraan ni dhageenya fagootti halaalaa warra achi jiru komanname laalaa arra nurra geeyse buutee barnu jalaa hayaamamaaf usnee naaf ibsi obbolaa quraanni akkas ta'ee bobbaaneetu gollaa nyaataa fi dhugaatiin sakkamittuu tolaa horii abbaan dhiisu bineensinii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. akka arraa miti bargaafa duraanii ciruuf irraa dhiisii qur'aana rahmaanii hukmi isaa diduuf dhumti bar murtiini seenaa lafa jirtu dhagahi qalbiini zamana ergamaa taate taateen tuni gurbaan tokko hukmihi ergamaa dinnaanii dubbiin umar geeyse gaafate isaanii aboosiitu didee je'e gaafannaanii je'een bar gurbaa munaafiqa inni yeroo hin kennineef kunoo umariini sayfii isaa baafatee jeese gurbaasanii qeerransa arrabdee tan khaatere'eenii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. laaligaa quraanaaf hin jirtu qoosaanii hujii isaa yoo diddees kunoo tarkaanfiini maalayyaa kan jiree laalibboleeyyanii nuti numa usnaa hidhame jennaanii yoo fedhan biyyumaa jijjiiran hojiini nama beekuuf beekaa jara keeydii isaanii dhiiraatu hin jirreef barnu laallatanii dhiira nama gootii dhiira fakkaachuuni umariitun jirree leenci gaafasanii sanbooda akkam ta'e halaallu waliini
abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini gurbaan ajjeefamnaan dhufan kafalannaa nabiyyitti dhufan ja'anii kakannaan nu toltuu barbaannaa dhoyfatan baaqinaa gurbaan keenya du'ee Umar ajjeefannaa rabbiin aayaa buusee calaa nabiyyinaa jarri munaafiqaa tokkon amaninaa irraa garagalii ji'in jara kanaan qawlan baliigaadhaa laalimee qur'aanaa Umar tuqaan tahuu jetti ergaan tunii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini abuuraa fi tokkos nabiyyi arrabse arrabni isaanii saabota arse Abdallah ibnu Atiiqiif qopheesse garee isaa fudhatee halkan itti cabse haalaan ni milkooyte tooftaan inni baase kophaa mana dhaqee garee isaa lakkise yeroo namni yaa'u taa'eef dhoqoyse ol ka'ee fudhatee qulfii jarri dhoyse ulaa banee dhaqee gurbaan duruu jiise abuuraa fi jee sagalee ol kaase innis ni owwaate ijoollee keeysa jiise Abdallah waraanaan direet ilaaleyse eegas bira dhaqee garaasaa fullaase akkasitti jeese leenciyaati deeyse arraas akkas taanaan hin jirtu tuffiini abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini sahaabonni lubbuu foriin qabsaa'anii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyya nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini waanin silaa iyyuu gaqqabee dubbadha wayyaa muslimtoota akkam je'een baafadha qabsoon godhaa turree bar waggaa dheeraadha hatamuun isiidha qalbii toona miidha haa dammaynuu hin taatu turuudha namni kun taa'eeti ja'a nu tuffiidha muslimni nam fillee ja'a ulamaadhaan nam tokko nam buusu je'eedha dannaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini minarraa dhagayi waan jiruun siibsa waggaa dabre yeroo tanuma barkeeysa ulamaa dhorkanii gurraan ni dhageeysa arraas kunoo gartaa waan deemu as keeysa qabsoo musliimoonni lubbuu ofii baasa turanii irratti jiran kunoo qoosa ulamaa hedduutu dhumee nu dabarsa durii hanga ammaa geenye kunoobsa obsi daangaa qabdii dhagayaa hawaasa tokkummaadhaan kanan nun dhaalu salphinni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayyoo isaanii fedhii rabbiitiini gaaraatu gaaf tokko yaada isaa ibsate raaree gadi ilaalee akkas je'ee dubbate yaa raaree maaliifi akkana diriirte ormi tanaaf dhufe duyda kan kee qote bareechi hiikkadhu yoo dubbii hubatte dubbiin teenya tuni osoo wal harkatte yeroo ulamoonni ichi jiran hubatte hawaasni dhagehu duubumatte dhumte silaa yeroo takka sagaleen nuuf taate usuntun sodaadha isaaniif fakkaate callisuu keenyaa fi jarri nu tuffate fa'aa falmannu qabsoodha furmaanni abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni
abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. abbaa dhaabee gubdii beekii barbareeni tanumaaf nu gubaa jira namichini ulamaa dhaga'uu didee bargurraane tokkummaan falmachuudha yaaboo furmaanne haa ulamaa teenyaan dhageenye gurraane muslimummaa diiguu taate hujiin isaanii warree wajjin turan bargaafa duraane kaanis du'aan dhabee aangoo isaasanii atis si kaasuudhaaf deema barwalleeni sirraa haa gabaabsuu hayaa rabbummaanii du'aa jabeeysaa bakkuma jirtanii tokkummaa jabeeysaa dhiiraa fi dhalaanii bakka nuuf hin bu'u haa jennuu gamtaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. adda bahuun feenuu sila akka jaalala waa himamteen dhumtuu rakkoon teenya sila yeroo tunuun fuunee maal goona gaasila nu isin jaalannaa kan keessaa fi alaa umrii nuuf dheeradhaa antum yaa obbolaa isin haa milkeeysuu milkii walii gala du'aa'ii teeysaniin hoggayyuu nu laala yaabboleeyyan keenya kan fagoof halaala rabbiin nu milkeeysa nu wal yaadannaanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. heddumminaa dubbii harreetti hin fe'anii gabaabduu bareedaa dubbii fi uleeni yooniif dogongorrees dhiifama ikhwaanii du'aa'ii teessanii meenuun dagatini kan garree wal beeynuuf ammaas qilleensaanii yooniif dogoggorrees lubbuuf shayxaanaanii yoo haqaa qaxxamnees beekaa rabbummaanii ol nu agarsiisuu rabbiin nasrii diiniin abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini. sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo isaanii fedhii rabbiitiini.